Asha marka fuune kabajamtoota fi hordoftoota yaayyaa hundi keessanuu baga nagaa jiraatan isin jedha jechaadha. Dhaamsa gabaabaa dhiibee haarawaa dhufe kana jechaadha. Kanarratti waan xiqqoo isin agarsiisuuf deemna jechaadha. Hanga dhumaa obsaan nu dhageeffadhaa waa hedduu irraa barattan waan ta'e jechaadha. Dhibeen kun yeroo kana jechaadha yeroo ammaa kanatti addunyaa guutuu waan sodaachisee jiruuf isinis of eeggannoo isin irraa barbaachisu guutuu godhuun waan baay'ee barbaachisaa ta'e jechaadha. Dhibeen kun akka salphaatti waan callisanii ta'anii ilaalan qofa osoo hin taane dhibbaan dhibbatti fagootti ofirraa yoo enne dhibee kana jalaa bahuu ni dandeenya jechaadha. Kana mee gurabbumaa rabbiin birattis abbaanis of eeguu qabna jechaadha. Obboleeyyan teennata nu bira jiraniif kan nu bira hin jirreefillee dhaamsa kana waliin geettanii jechaadha. Namni kamuu kan beekne akka irraa baratu godhuu qabdan jechaadha. Viidiyoo kana iddoo hundattuu sheer godhuu dandeessan jechaadha. Karaa kamiinuu isin eeyyamnee jirra. Gara biraatiin osoo viidiyoo kana gabaabaa isinitti agarsiisaniin dura kabajamtoota fi hordoftoota yaayyaa hundi keessan jechaadha. Warroonni peejii feesbuukaa fayyadamtan viidiyoo keenya hedduu isaa fudhattanii jechaadha peejii irratti gadhiifataa jirtanii nuti xaarree dadhabnee yaannee hojjannee yeroo manu gadhiifannu san fuutanii yoo peejii irratti gadhiiftan isni goonee waan hin jirreef akka keenya akka fudhataa jirtan beektanii kakara fudhattan isinii dhiibnee kan ammaan booda akka nu jalaa fudhattanii peejii keessan irratti gadi hin dhiifne isiniin jechuu barbaada jechaadha qaama kana. Sababbiin isaa jechaadha namni wanni waan tokko dalaguuf waatti bu'aa buufachuudhaaf yoo nu miidhuuf waan kana dalagaa jiraattan jechaadha rakkoon qabu ittuma fuufaa fudhadhaa garuu namni haqa namaa fudhate karaa kamiinuyyuu akka gaafatamu isinuu ni beektan jechaadha. An haqa kiyya karaa peejiitiin viidiyoo kiyya isin akka gadhiistan isin eeyyameen jiru jechaadha. Addunyaa kanarratti namni waa balleessee rabbii yoo kadhate rabbiin ni dhiisaaf. Garuu nama haqa namaa fudhate rabbiin hin dhiisuuf jechaadha. Namni viidiyoo kenna eeyyama kennaan alatti fuutanii maxxansitan. Nun miidhina aartii Oromoo ni jabeessan malee hin miidhanii garanumaan isin gaafadha jechaadha kabajamtootaa fi hordoftoota yaayyaa. Namoonni tokko tokko ammoo osoo nu faayidaa kennallee hin beekin jechaadha. Gammachumaa uuma viidiyoo jaalattanii fuutanii waan maxxansitanii yeroo isin feesbuuk irratti maxxansitan nu miidha waan ta'eef ammaan booda viidiyoo kiyyaa daawulood godhattanii peejii feesbuuk irratti akka gadi hin dhiifanne kabajaadhaan isin gaafadha. Karaa biraatiin yeroo isin peejii keessan warri peejiin gurguddateef yuutuuba bu'aa yuutuubaallee warri beeku peejiin kiyyaa naa guddatee mallaqa irraa argadha jettanii warri mallaqaaf garuu itti viidiyoo keenya jala deemtanii buufattanii peejii keessan irratti gadhiifattan isin nu miidhuudhaaf yoo deemtan nus isin miidhuu dandeenya jechaadha. Garuu osoo namatti nama miidhuun beekumsa waan hin taane jechaadha. Namoota hedduu akkuma agartan kana jechaadha. Peejii hedduu ol guutattanii viidiyoo namaa gadhiifachuudhaan namoota peejiin isaanii jalaa cufate hedduutu jira jechaadha. Sababbiin maalidha? Abbaan peejicha abbaan viidiyoo yuutuubii qabu san itti barreessee obboleessa kee dileetin irraa godhii. Maaliif akkana daladdaa jedhee ni gaafataa yeroo lamaa sadii ni didaa itti gadhiisaa peejiin inni waggaa meeqaaf itti xaaree jalaa cufataa jechaadha. Isinii galee nu karaa saniin isin miidhuu waan hin barbaanneef isinillee akka nu miine garaamaa isin gaafanna. Aartii Oromoo ni jabeessan malee hin kuffisanii karaa yuutuuba nurra gadhiisnu laalaa isiniin jedha. Keessattuu fafirruu ilallahi ka jettu mucayyoo ta'ee dhiira ta'ee hin beeku waan. Viidiyoon gadhiisee yeroo san fudhattee peejii irra gadhiifatte. Maatiin ooroo waan shawullee dhiifama wajjin jechaadha. Viidiyoo keenya hedduu gadhiifata. Fafirruu ilallahi maqaa isaallee laalaa isinummaan. Viidiyoon gadhiisee nama kun 11 qofatu naa laala. Viidiyoo bareedaa wayiiti. Isha peejii irratti garuu nama 100 oltu laalee jechaadha. Ana biratti zeeroodha isa biratti ilaalame. Haqa namaatiin namni guddachuuf deemu eessallee hin geettu dunyaan ati haqa namaatiin argattu tun har'a sii guddachuu dandeessu dur garuu daarata. Garanaan baatii sii quban qabdu jechaadha. Kanaaf warri peejii irratti keessattuu waan shaw fafirruu ilallah fi akkasumas hedduu isaanii jechaadha yeroo biraa isin agarsiisuu danda'a. Yoo na jaalattanii jaalala kiyyaa fi yuutuuba kiyyaa jala viidiyoo kiyyaa daawulood godhattanii peejii feesbuukaa irra gadhiifattanii jiraattan jechaadha. Akkasiin dura gadhiifattan isinii dhiisee jira. Ammaan booda garuu osoo gadhiifachuu baattanii baay'ee natti tola isin jedha. Yoo na miidhuudhaaf dalagaa jiraattan ani isin miidhuu isin na miidhuu dandeessanii galatoomaa isin jedha kanumaan asitti dhaabadha.
gara dhibee haarawaa dhufee koronaa vaayirasii kana jechaadha. Haala nageenyaa irratti akkamitti namni tokko nagaa akka wal gaafachuu qabu isin garsiisna gabaabumatti nu hordofaa isiniin jedha. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم؟ نجمان. حياك. نجا نجا. أكم؟ نجا نكون إنتاني جتّا. أكنت إنتاني جتّا. ما لي إبن كون قلت توك إلى وان دربوف جتّا. كنا في جنو جدا قولوا قبضن جتّا. وانتي بقول في شالين جرو جتّا. أنا ما أكنت إذا توكي وانتي نسر دبرسين جرو دبرة جتّا. أركان توكي جرا. Ini booda afaan ofii tuquu danda'a, hidhii ofii ijjeesaa kanneen tuquu danda'a jechaadha. Kanaafuu karaa kanaan hin taane jechaadha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Argitan jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota yaayyaa hundi keessanuu jechaadha. Inni natti hidhata anasumatti yoo kenneef bareeda jechaadha. Wanti harka kiyya irra jiru sun isatti hin dabru jechaadha. Kanaafuu bareeda jechaadha. Akkanatti bareeda jechaadha. Haala kanaan dhibee kana hamma tokko obboleeyyan teennaa yaaduu qabnaa jechaadha. Ammallee namni waan kanaan of shakkitan daddaftanii maatii keessan bira hin deeminaa. Maatii keessan bira yoo deemtan isaan galaafachuu dandeessan wanti hafuuraan dabra waan ta'eef. Yoo xiqqaatee jedhe namni dhibee kana xiqqoo of shakkitan jechaadha. Daftanii mana yaalaa deemuu. Iddoo kophaatti isinii kennamee yaala isinii godhama fayyuu dandeessan jechaadha yoo rabbi jedhe jechaadha. Yookaan ammoo namni garaa cinqaa yookaan du'uu ni mala jedhee yaadu bulii muraasa keessatti du'uu ni mala jedhee yaadu gara obboleessa kiyya kabiraatitti osoo dhibee kana ofi beeku deemee yoo harcaase yookaan yoo nama biraatiin ergaanillee qabame kabiraallee haa qabamu jedhee yoo yaade jechaadha. Rabbiin biratti wal hin gaafatamtaa jechuudha. Maaliif? Atuu reebduuf deemta guyyaa takkaafillee taatu keerii dalagachuu qabdaa jechuudha. Guyyaa takkaafillee taatu. Akkasuma anis yaada qaba. Sagalee qabu. Anis akkasuma yaada qaba. Akkuma inni jedhe kana sirriidha. Hamma danda'ameen waan inni godhatee jiru kana anaan fakkeenyaaf qullaa jira. Inni waa ofirraa qaba. Hamma danda'ameen waan inni fayyadamu jiru kana haa fayyadamnu. Kana wajjin mush karaa nagaa qofa osoo hin taane karaa baay'eedhaan jira wanni kun kadabu jechuudha. Kanaafuu karaa sanis babal'isee jechuudha. Karaa hedduu jira jechaadha. Sirnaan of eeggachuu qabdan keessattuu ijoolleen mana namaa daladdan sirnaan amma wanti argitan kun jechaadha. Wanti argitan kun qilleensi akka tasaa baakteeriyaa namarraallee osoo waan natti faca'u taate asirratti hafa jechaadha. Kaarkaallee osoo waan iddoo namni waan kanaan qabamee harkaan qabate akka tasaanis qabadhee asirratti hafaa jechaadha. Booda kana baafadhee ofirraa gataa jechaadha. Isidii galaami amma fakkeenyaaf yoo jedhe qilleensi gara nama biraan naqu jechaadha. Asumatti natti hafaa jechaadha. Nama biraa irraa nama biraa baraaree jira jechaadha. Lubbuuti yallee baraaruu dadhabe. Nama biraa baraareedha jechaadha. Kanaafuyyuu haala kanaan of eeggannoo guddaa godhuu qabdan jechaadha. Tuffachuun qabdan wanta addunyaa sodaachise kan wanti addunyaan sodaatte kan isinis sodaachuu qabdan jechaadha. Gara biyya keenyaatti yoo deebine jechaadha warri biyya keessa jirtan viidiyoo kana warra biyya jiruuf raabsaa sirriitti jechaadha sirnaan. Keessattuu warra magaalaa gurguddaa irraa dhufe baay'ee ittiin dhiyaatina. Lammaffaa warri magaalaa gurguddoo irraa gara baadiyyaa uummata keenyaa deemtan osoo qusattanii magaalaa san keessa teettanii baay'ee gaariidha isiniin jedha jechaadha. Akka tasaa namni tokko qabamee obboleessa kiyyaa haa ta'u waan kiyyaa haa ta'u yoo inni gaggamee yookaan irra jiddanii boottan walumaan namni achi jiru isinii boo'uu qaba malee wanti isa qofaa booyanii kaanii hafanii hin jiru jechaadha. Wanti waan subhaanallah rabbiin irraa haa ittisu haala kanaan namatti daddarbu jechaadha. Amma gara biraatiin jechaadha waan akka godhadhe kan guyyaa godhadhee oolee jira. Galgala yeroo baafatu mee akka itti baafatu na laata. Akka itti ofirraa baasu laata. As qabadhee argitan jechaadha. Akkasitti ofirraa baasaa jechaadha. Waan kana jechaadha. Akkasitti ofirraa baasa.
gara biraatiin jechaadha. Waan argitan kan akkana qabatee hin ta'u jechaadha. Akkana as keessa qabatee as qabachuun hin ta'u jechaadha. Akkamree galchee kana keessa galchee akkasa charkisee qixxee isaa kana qabee khalaas dhumatee jira jechaadha. Haala kanaan ofirraa baafna. Erga haala kanaan ofirraa baafneen booda saamunaa harkatti ni qicanna jechaadha. Saamunaa harkatti qicannee akkana goona sirnaan sukkumannee dhindhee sirriitti jechaadha. Harka keenya qulqulleeffanna jechaadha. Gara biraatiin kaasii kana yoo ofirraa baasu jechaadha. Hin ta'uu jechaadha. Argitanii akkanatti karaa OMN illee baay'ee barsiisanii jiranii. Hin ta'uu jechaadha. Akkamitti aaree? Argitanii akkasitti jechaadha. Akkasitti fuutanii iddoo kaarra itti fayyadamtan kan iddoo qoshaashaan jirutti darbitan jechaadha. Illee bitachuu kiisii kaannee deemnaani isinii galaami waan laastikii sana yoo dhabe jechaadha. Waan akkanaa waan baakteeriyaa ajjeesaa kana kiisii kaannee deemna. Salaamu alaikum. Taasa dogongoree nama kana cabbatee jira jechaadha. Fuudhee isaafis kennee qadaadadhee kiisii tiyya keessa kaayadha. Bishaan nan barbaachisu akka tasaa baakteeriyaan akka kiyya keessa jiru guutuun du'ee jira jechaadha. Isinii galaami haala kanaan lubbuu teennaa fi lubbuu obboleeyyan teennaa baraaruun baay'ee gaariidha. Nu kan isin barsiisuudhaaf yaalle jechaadha. Wooma barnoota miidiyaalee garaagaraa irraa waan argannee fi waan doktoroonni garaagaraa jedhan irraa kan arganne waan ta'eef jechaadha. Warri miidiyaalee garaagaraa televezyiinota garaagaraa ilaaluudhaaf carraa hin arganne karaa Yaayyaa Hooppii kanaan yoo daawwattan jechaadha. Waan akkanaa kana barnoota guddaa irraa argattan jennee yaanna. Viidiyoo kana iddoo hundatti raabsaa kana isiniin jennaa waan hamma ammaa balleessinee dhiifama isin gaafannaa. Diraamolee garaagaraallee dhibee kanarratti hundaa'ee kan diraamaa hojjenne argitanii jirtan jechaadha. Hojjenneera karaa saniins namni tokko koomentii jalatti waan akkanaatiin hin qallatina hin taphatina jedhanii nuuf barreessuu jiranii. Gamoo kanaan kun taphataan jirru qallatu sun taane barnoota isinii kennu barumsa irraa argataniif jettee asumaan dhaamsa akka dabarsuuf. Diraamoota garaagaraa kan hojjennu kana barnoota irraa haa argattaniif. Dhibeen kun hangam sodaachisaa akka ta'e haa irraa baratanii malee waan biraatii fi miti jechaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota Yaayyaa Hooppii kana isiniin jennaa hamma ammaa waan balleessinee fi dhiifama isin gaafanna jechaadha. Diraamallee itti nuuf fufaa hojjettan isinitti fuunaa waa'ee kanarratti dhaabaa hojjettan illee isinirraa dhaabnaa kana jalatti waa hundaa koomentii keessanii akka nu barsiiftan isiniin jennaa. Hordoftoonni Yaayyaa Hooppii HM Yaayyaa duraanii Yaayyaa Hooppii ammaa kanaa jechaadha. 100 ol geennee jira jechaadha. Kabajamaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa. Baay'ee isin jaalannaa. An baay'ee isin jaaladhaa. Yaada qabdanii waan nu balleessine irratti nu sirreessuu dandeessan jechaadha. Kana fakkaataa nagaan nu tura. Akkasumas anis garanumaan Yaayyaa Hooppii nama baay'ee kabajamaa fi jaalatamaa diraamaalee garaagaraa fi koomeedii adda addaa isin dabarsuun beekamaadha. Kan isinii himu caalaa isinuu ni beekan jechuudha. Akkasumas akka nu jajjabeessanii yaada nu keessan nu qoddan isin jennaa. Anis chaanal kiyya asumaan isin beeksisaa Shaashee Tuub jedhama. Akkasuma nu hunda akka nu jajjabeessan abdii guddaa isinirraa qabna. Baay'ee galatoomaa isin jaalladha isin kabajna ulfaadha.